قطعي أنا مسلم فقاري وقبيوجي عربة كارت فرود يومين نبي انت انا بتفرق كيف جالس انت سجلت تدورني سمعت انا ده لا مجرى أنا بقى ينجروا أنا جالس يجروا برا في إبراهيم أنا كذا بقول لكم ولا لا 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 هاي سرا هنا دو كده جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمع جرجرتو هردفتو تافي خبجمتو تخنيا إلمان رموك كالي في كجاري الدنيا مرة تركمتن سلام تانتيني بكم مجرتن تسينا ركب دو سنين جتا دفني غا إسيني رايلي تريج دوراني نوف كل شيء سنين جتا ديبني جرا إن شاء الله تعالى هم دوما فيديو خنيتي نفانا تران آخر راخنيا مالك أبتاني دفاني أر فرحاني في مستر إبراهيم مالين دفن جتون كيسنا فنكابو hanga duma video kenyatti nufana turan afirra kenya asumanga salam tagorif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khuyunto tapi jalatan to tayman oromo khabiyala biyakat kistan nagenya bijala kanyone raw kesna go chaga arra isra terkam tuje chuka sawna rumne pera youtube bi faran ratti dubne aga asratti yati ndio tan dema jiru ko gabdani walla bumaga iftu fi ana fi farani fi birra jitu dufte sanrat ko asawla dumne sanifu ga nufana tura afirra kenya akasi hordoftoota taafi kabajamtoota keenya maali irra jirtanii jettanii nu gaafachuun keessan afaan qabu. Innaa faraan keessattuu ati jireenya namaa keessaa maaliif hin baane bayi akka nama tokkotti jiraaddu iftee jiraaddu warri naan jechaa jirtan dhugaa keessanii an akka nama tokkotti iftee jiraachuu hin dadhabne numaan jiraadda. Arraas ta'ee borus an akka nama tokkotti hin jiraadda isinii galee. Sanif ga maaltu arra Ibrahim biratti deebisee Ibrahim biratti arraastee borullee Ibrahim fagaaddu maaliif hin fagaanne hamaa koo hamataa koo jaanii yoo na miidhama kiyyasan naaf dhaabbatee rakkina kiyyaa fi miidhaa tiyya biyyatti nagalu Ibrahim Abdallaa isarraa nama tokko lammaffaa jireenya isaanii keessatti maaltu isaan jiddu deemu jira wallabdee isaa fi haadha manaa isaa jidduutti maaltu deemu jira dhugaa dhagaa dhalaanni naaffa waanuma jiraati inninis akkuma beekamutti nama tolcha dalagu jiruumi hordoftootaa fi kabajamtoota keenya maali Ibrahim maaliif kana goote maaliif haadha mana keetii tumtee jettanii warri gaafachaa jirtan arras gaa asumaan badii inni isii irratti tumees takka asumaan keessa akka ibsa nuufis godhu isiniifillee ibsa godhu haagartan taa iftu maal irra jirti iftu khaleessa dhugaadha namuutu ni beektan miskiina iftuun miskiina maaliif akkanatti Ibrahim kun itti roorisa jettanii hedduu takka nu dubbachaa turtan maaliif biran dhaabbannee uummata kana iftuu fi Ibrahim maal jidduun dhaabbannee jettaniiti takka fanatti illee dubbachaa turtan birratti illee dubbachaa turtan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ani gaa dhugaa rabbitti iftuun na homatti as garagalteeti ana bira kuttee birrallee homatti jee hineeyne garuu arrammoo iftuu wanni isin irra jirtu isinis akkuma beektan akkuma agartan hedduu ana birallee kuttee anillee yoon biyyummaadhaaf Ibrahim irratti agartee miti Ibrahim cinaa dhaabbadde Ibrahim gara Ibrahim tee yoon kaniin isii cunqursaa jiru taate anaaf rabbi walbeeka rabbiin na harka keessa garaa kiyya birraanoo dheengadda viidiyoo isiin agartanii turtan ayyoon addues namni akkana na tumuudhaaf maal kana godhu jiru birraa fi Ibraahimiitu kana na godhu jira jetteeti birraas komachuu jirti. Saniifuu gaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya arraan tana nuti isiin tun haadha Bilaali haadha Bariiti tamam Ibraahimii fi isiin jaarsaa jaartiidha. Nuti hammeenya isiitillee hin barbaannu ammaaf isiinis islaamana keessa jiraatte wallabdee tiyyaa fi jecha naan jette saniif jee isinirraa agartee isii duuba taa'ee viidiyoo tana hin maru ture garuu isiin mana hin jirtu tamam akkaan dhufetti amma isa manatti argadheen isiin mana hin jirtu viidiyoo kana isinii maruu dandee asumaanuu gaa mee gara Ibraahimii waan Ibraahim jedhus walumaanuu kadhageenyu ta'a hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Sayuga hordoftootaa fi kabajamtoota keenya iftuu beneettu gaa wallabbii wanni irraa dhufte tana sadi jennee isiniif ni beektanii nu faana deemaa jirtanii nu hordofaa jirtanii nurra isiniif beekaa gaafa gaasii kutee adanii fuudhe san gaa rakkoon achirraa deemaa jirtu mana galee manarraa kan ka'e yeroo mana deebi'ee siftuun gaa firaankii dheettee tuma
si faran kaameraa kaatanii viidiyoo takka waan akka piraankiti yaada isii tura dalagee wajjin wal qabsiisanii naaseessanii intala sanni jaalatamu waan hin jaalatu jedhamu iftuun qopheeffattee viidiyoo namaranii viidiyoo sama ol baaftennaan an duraanuu faraan viidiyoo tan ol baasu yoo ol baasu deemte Ibraahimatti haaraa iftu ol hin baasan osoo iyyuu faraan hin sosaatin dhugaa dubbadhuuti du'i jettee viidiyoo samaranii ol baasanii sanarratti viidiyoo mana duuba ol baafta jechuun iftu fe'anis wali buunee iftu harkatti laadee anilleen isii tume anis waa tolchan goone yeroo sanitti aarumaan na godhe deebite gaa isiinis gisee nan isii tumee onnatee biraa deeme mana keessatti na cuftee olaana qolloftee deebitee ammaas nama na fiddee mana keessatti namni harkana laatanii na tumanii ijoollee sanillee ilaan barbaadu jirraa ijoollee na tumte sanii sababa sanii gaa jaartiin akkamii nama bittee jaarsasii tumsiistii gaa namni cuftillee komantii jalatti warri bareesaa jettan hedduudha galatoomaadha. Dhaluma nama jaarsasii namatti bittee tumsiifte meeqa maal irraa laaltan akkam jettan yoo nama batii qabaaddes batii qabte jaa garuu gaa nama ol dhabee booda saraarri ni jira deebitee gaa akkaan irraa aranitti isiin gochiitiin irra dalaydee dhalaan akkamii jaarsasii nama tumsiifti takka birraanis akkamitti Ibraahim nama tumsiifta wanni itti birraa qabattees wanni faraan itti qabattees maalii fi jaarsaqee nama tumsiiftaadha dogongora inni qabumaan itti minnuu gaafata kalees nuutu itti walitti fayyise kalees bira dhaabbannee hamaa taane har'a rakkoon dhuftullee jallinis gaafatan halkaddallee viidiyoo gisee birraa nasi viidiyoo maru wanni itti birraa irratti balaleeffattee iftuun yuutuubii irrattillee viidiyoo gadiifte wanni itti birraa balaleeffattee maaliif isa nama tumsiiftaa wanna kun sirrii miti iftu waan boqottuu daleeyte jechuma irratti birraas gadiinaa laalte faraanis birraa fadii babattee siitu Ibraahim fuudhuu keessatti harka keessaa qabaa jettee namichi baqalee isaanaaf inni sababa si walolaa turre maarra fuutachuudhaan iccitii baasee komatteeti rakkoo lahan namni irra fidee si'attee birraa irratti xiyyeeffannaa qabdi faraanis sanuma saniif dhugaa daawwattoota hawwattoota keenya meeqaman kana karaa akka isiin jirtu karaa akka isiin deemtu waliin ilaallaa karaa faraanis hin dabarsa. Innaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dhugaadha wanni inni jechaa jiru kunis isinis kanuma dhageessan ta'a maaliif yaadni kun yaada tasgabbiidhaanii viidiyoo tana isiniif maruu danda'e. Dhugaa keessan isin jaartiin akkami jaarsatti nama fiddee tumsiistiidha. Arraas ta'e boruus ta'e iftuun jaartii Ibraahimii jaartummaasaa inni isin kaadu isinis jaartiisaa akka taate hin kaaddu maali yoo jettan leesh maaliif sababni isin dhiiratti fiddee tumsiistu. Namni kun lammii irraa dhalatee qaba. Isinis lammii irraa dhalatee qabdi yoo miidhamte lammii isiitu jira. Tamam manguddoo gurguddoo jira nama inni kabaju nama isiin kabaju manguddoo sanii dheeytee yoo himatte hotta rakkina kiyya kana naaf baraa jetteen bareedaadha. Lamada deebitee isiin nama itti fiddee manatti sanuu akkam beekamnetti tokkummaan tana fuulli isaa banaadha. Suuraan isaa na birallee ni jirti. Hordoftoota kabajamtoota kiyya barbaadutti jirra. Barbaada isaanii hin dhiisne tokko ammoo hafuula hidhaasan Allah waalam ammallee an hin beekne inninis akkasumatti shakkii irraa qaba. Isiin tun ani gaa wanni nan jeen maaliif ati jaarsa keetitti nama fiddee manatti isa tumsiistaa? Arraas ta'e boruus ta'e nin tumsiisaa ati manatti isa fidee isa tumsiisuu saniitu ati si'a doochee naan jette. Dhugaadha naa doochiti. Maaliif naa doochiti takkaffaa dhiirtummaan mana nama dhuftee nama tumtuu dhiiraa akkami? Mana namaa keessatti lamada isiin tun dhalaadha. Dhalaa tana wajjin ammoo gumboo nyaataniiti dhufanii isa kana manattuma ammoo dhugumaan isii sanii hadoodanii dhufanii isii wajjin gurbaa kana tumaniin yaada nattaati. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya saniin gaafadheenis maaliif akkana gootaa jennaan bagaan godhee namni waan kana natti shirana irratti yaadu jirtanii isin shirri isin irra yaadu jirtan ammaan tana ol ba'u jira jetteeti as garagaltee nu homatte. Maaltu nu homachuu fide sinigala kana yaadni jiru ammoo foonigaa ilma dhiirarraan hin baane dhugaadha dhalaan akka dhalaa masaanuun gubbaa dhuftu hin feetu ta'e ammoo shariyaan afur ayyamte inni nama dandeetu taanaan nama ija tanatti laalu taanaan jaartii isaa shariyaan afur ayyamteef afran irraa dhugaadhaa fuudhee jira adani fuudhee dhufee jira eega mana isa galchine ani viidiyoo dabarte keessatti hedduu takka isii homadheen ture
innilleen viidiyoo sanaati ammallee akkamii wajji deebitee waan san marta jennaan gaa ani maree waan rakkoo jiru tana gaa sittillee ibsee sittillee hime tamam kanaafuu waan jira walumaan laallee goona jeeti hordoftootaaf kabajamtoota kiyya akkasi maaltuutu duba iftuu bakka kanaan isii gee maaltu kabajaa duraan nuu qabdu isii dhorke maaltuutu kabajaa jaarsa isiitii qabdu isii dhorkee gabbaasee jaarsa isii nama itti bichisiisee mana keessatti isa tumsise agartan viidiyoo inni hulaa buqqisee cabsee maarree godhe hulaa sanoo akkamii cabsite akkamii firraa buqqaaste hulaa madoo shaafii kun siree jala jira saniin baafadhee cabse kaa dhalaan zeenaafti nama jeefte saniifuu achi jala wanti sun baasu baadde qoonqoonu isin sila akkasiin jeefte gaa namni dhufeetuma qoonqoo fooddumaa fi kanaan turanii warra akka birraa faan warri akka baarfaa yuwaadeefaa hedduu gaa ijaabee sinanfittuu abdillee akkasuma jennaallee hedduudha takkasii daawwattootaa fi kabajamtoota keenya rakkoon gaajjila kana deemte takkaatti sin agarree tanaa dhufaa sin seene fuunii uuma dur jiruuti ilmi namaa kaa jiru numa fuudha numaan fuudhe malee badii biraatti hin qabu fuunaan mirga siin dhiibne badii siin dhiibin goone isiirraa sin finnee dhalaa mana siitti sin finnee intalaa giisee yaadanii ol dhufe akkaan duniyaan galchajee dhufetti eegaan dhufe mana kanatti deebi'e haya maali badii jirtu saniif dhugaa amma haalee isin deemu jirtu kanatti jaartiin tunis ol dhufuu waan hin oolamne tanumaan achi gadi tunis dhufuu waan hin oolamne. Isin bar isin ni dhufti yoo dhuftes sanis jaartiteeti isinis jaartiteeti gartee dirqama haqa jaartiin jaarsarraa qabdu tanaafis gootee saniifis goonan hundinuu jaartiteeti akka ati dandeettee bulfattetti isaan lachuutu habulu taanan karaa irra siif mirgaa karaa isaaniif irra mirgaa isaanis ni beekan san waan taateef ani dhuguma rabbitti hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dila inni mana keessa taa'ee hulaa cabsee maal godhe agarteemi isiin nama itti fiddee tumsiistee maarree jette san ani dhufee ilaalle maaltuutu isa dhufee ilaaluu na kute inni kun gurbaa biyyateetiiti tanaafi dhuftee akkas gootaa silaan arraan tana bakka birraan nyaata kanneef san ta'uu baatee ani dhufee nyaata kanneefi dhuguma rabbii sanitti dubbii biraati uumama waan biraati deema saniifuu ani waan kana keessatti saniitutu irraana fageesse cal godhe irraana teessise guyyaa inni hulaa buqqaases arge viidiyoon isiin dalayde isaa fi birraa fi isiin waliin maaliif waan kana gootaatiiftu jettani viidiyoo birraa jalattis agartan viidiyoo isii jalattis agartan hordoftootaa fi kabajamtoota keenya maaliif san gootee jettaniitis isii gaafachuun keessan hafa hin qabu warri koomentii jalatti illee ati kam jaarsa kee nama itti fiddaa jaarsa kee nama akkamitti tumsiste jettanii yaada kannaa jirtanilleen harkaa jirra yaada keessan koomentii isii jalattis koomentii kiyya jalattis ka Ibrahim jalattis ka birraa jalattillee sinigalee akkasumatti asaantii wiidilleen dhufee viidiyoo isirraa maree ture isoo isan dubbisin dhageessanii viidiyoo isoo isan dubbisin dhufeetuma isoo inni mana keessa jiru viidiyoo irraa maree gurbaa kana isoo ilaalin deeme yaanni sanis naaf hin taane naaf hin galle gochi sanis waan san taateefu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya yaanni sanis maalirraa akka ta'e maalirraa akka dhufe inshaallah yeroo gabaabduu keessatti asaantii wayim diinee irraa yaada san baruun hafa hin qabu kanaafuu gochi amma deemaa jiru Abrahaamii fi Iftuu jidduutti maal fakkaata yoo jettan taate dhugaa haala nama sodaachisu dhalaan hinaafuu waanuma jiraati isii tanallee yaadaanis ta'e koomentiinis warri bilbilaanis bilbiltanii dubbisa keessaan dubbisaa jirtanillee tasgabbeessaa yaada isii deemu jirtuun kun hedduu takka na dhibee jira isallee dhibee jira hordoftootaa fi kabajamtoota keenya asumaanuu isinillee nu cinaa dhaabbaddaa tamam isillee barreessaa fi akka isin tun tasgabbooytu akka isin tun qabbanoytu asumaan nu gargaaraan afeerraa keenya hordoftootaa fi kabajamtoota keenya hanqa sagantaa biraatiin sagantaa nagiyaa Ibro yaadni qabda ijoollee akkasuma tumte sanitti si yaallaa yaada fuuldura keessatti ni dhiyeessinaa asumaan nu faana tura isin jedha akkuma faraanjii kana inshallah taala abdii yeroo gabaabduu keessatti nama isa akkas godhe nama mana isaa keessa dhufee isa tume san
yeroo gabaabduu keessatti isiniif dhiyeessuudhaaf qophiidha. Jala jirra hin dhiisne maal akka taanes gaanuu beektanii tamam wanta eegallee hanga xumurrutti dhaabuun keenya hin jiru. Saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya sagantaan kiyya har'aa kanuma fakkaata inshaallah hanga viidiyoo biraa qabannee isiniif deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.